mi? Ani nin gammadaa mi isiniin? Na gammachiistanii mi? Takkummaa Oromoo. Takkummaa. Waan biraa waan inni isiniin jedhuun qabu. Baay'ee galatoomaa. Nama hundi keessan xiqqaa guddaa manguddoo sheekh warra amantii hunda galatoomaan isiniin jedha. Sabrii imaan isinii haa kennu gaa anaafis du'aa inaa godha amata 8 hidhaa keessatti hidhaa rabbii hidhaa namaatii miti haa taatu sabrii godha. Anaafis sabrii naa kadhadhaa isin harkinaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessaniin arra jabaadhe ani malkaan noon dhabe ummatni Oromootis noo dhabdanii jirtanii ni jirtan moo jirtan? Alhamdulillah Rabbul Alamin laka hamdu wa laka shukr ya Rabb سكنوا في الجنة يا أرحم الراحمين يا رب بملائكتك الخير استقبلوا يا أرحم الراحمين نوح إنسان طيب نوح هدو سنتين بيتني الرجاء أوساتني أنا اسمي مالين كابتشولك يا أيو كابتي رومو أنا أبشر أنا سنجدا أبصى أنا سناركنان والله أبصى أبشون دندين ترى الرئيس سناركنان وقمدي الحمد لله رب العالمين جدا قالت ربي أفقل شعر كانت سلا غافة سنته أكم الله أراني باية قمدي تنجرا إسأل أبو mootummaan isaa galatoomuu jedha qindeessee akkanatti awwaalcha isaa naa bareechee asiin naan gahuu isa baay'ee galatoomfadha. Salaamu alaikum ummata Oromoo hunda nageetti isin jedhaanii nu hodhaani ani immoo isinii qaba ijoolleen tiyya eenyu qabdi isin qabdi adaraa takkummaa saniin raanfatina jabaadha. Dhuguma maalikaan baay'ee dadhabanii edda hospitaala seenanii gammachuu uummata Oromoo kana tokkummaan hangam takka dawaa akka taate hangam takka qorsa akka taate hubachuutu nurra jiraata. Kanaaf waama gabaabaa ilmi artistii keenyaa obsaan odaa waan gabaabaa akka jaan asitti garana naafeera. Assalamu alaikum. Obsaan Muhammad Gobana Nanja Aniti. Abbaa kiyya maqaa isaanii beekanii Muhammad Gobana Aga Gada Tullu. Boloonni isaa ligametee ture. Bakka qabsoo bare ifi guddate dirrawaa keessa ture. Goosaa isaa ammoo Arsii Bahaa warra Sangooraa jalatti. Garuu abbaan kiyya ta'ee miti Oromooti. Ilmoo abbaa gadaati. Eenyummaan beeku, amantummaan hin beeku. Islaama taa'ee garuu Oromoodhaaf dhaabbate. Ortodoksii taate, Waaqeffataa taate. Tokkummaa maa jechuun yoo tokkummaa agaruu barbaade maa jechuun karaa bitaa keessan laala, karaa mirgaa keessan laala, dudduuba laala, fuuldura laala. Amma gaafa yeroo abbaa kee awwaaltanii qofaa miti kan tokkummaa kana agarsiisuu qabu. Amma qofaa miti. Amma booda yeroo hundaatti tokkummaa keessa haa jiraannu kana booda. Yoo Oromoon tokkummaa fide Itoophiyaa tokkummaa fidaa beeka. Yoo Itoophiyaa tokkummaa fide
Yoo Itoophiyaa tokkummaa fide Afrikaas tokkummaa fidaa beekaadha. Danda'uu qabna. Dhiyeenya tana waan alagaan nu goree beekteemi agarteemi bakka meeshaa keenya galchuun nurraan muran. Aangoo nu garsiisuudha. Aangoo isaan nu gubba garsiisuudha. Saniifi ammaan tana danda'uu qabna kana booda. Ikoonomii irraa wal obsuun, wal gargaaruun, wal qabuun. Yoo itti kabajne namuu nu kabaja, addunyaa nu kabaja. Aadaa keenya irraa addunyaa irraa waan nurraa baruu dandeenye waan hedduu jira. Garuu yoo hin dandeenye guyyaa sana hin dhufu. Hangarumaan jaa kabajaan abbaa kiyyaa awwaaluu hafe teenyeeti taajaa teenyee duwwaa haa goonu si galatoomfannaa godina Shawaa Bahaa hedduu nu gargaares mootummaa kanaas hedduu nu gargaaree jira. Special thank you to Ahmed Yusuf. Kana duraas na bira dhaabbachaa ture amma kubaanis. Galatooma.